gaafadhu sitti mannu. Eenyuun gaafadha na bira hin jiru wangeela si ati naa hima ati hima keessi gaafachuu jira bar. Salaatan goota miti gaafa salaata gootu. Maal ittiin goota yaa rabbi jedhii gaafadhu. Gaafanna Yesuus gaafanna kaa. Gaafadhu isas gaafadhu. Naa himi kaatiin beeytu. Waan akkasii gaafachuun waan hin barbaanneef hin beeku. Waaqayyoon kiyya qaama saalaan qabu. Maaliif hin gaafadha? Okay, waaqayyoon kan kee isaan dhalate. Tokkoffaarratti Waaqni gad of deebisee nama fakkaatee bifa namummaa qabatee dhalatee siin jedheera. Waaqni geeddarama? Waaqni bifa barbaadeen mul'achuu danda'a. Ni geeddarama naan jette akkaan geeddaramu naan jedhe wangeelli waaqayyoo geeddaramuun isa bira hin jirtu hin geeddaramu jedha waaqayyoo ani namaa miti hin geeddaramu jedha. Geeddaramaan kun gosa baay'ee qaba. Ishi okay amma fakkeenyaaf yoon ani gartee dhiirarraa dubartii ta'e geeddaramu hin geeddaramu. In taatu garuu ta'uu hin dandeessu. Waaqayyo dura namaa inni waaqayyo nama immoo namaa miti. Waaqayyo moo? Waaqayyo waaqa garuu. Waaqayyo namaa hin siin jedhe dura. Waaqa maaliif nama? Goobas waaqayyoon nama yoo ta'e geeddarame moo hin geeddaramne? Hin geeddaramne. Haleluuyaa. Hin geeddaramne. Maal geeddaramu kan beektameeti geeddaramu naa ibsame jechuudha geeddaramu kun asii galtee. Dhaggeeffadhu. Namni atama dhiirarraa durbatoo taatee amalli dhiirummaa kee sun hafee jira. Deebitee dhiiran jedhamtu. Okay, waaqayyo yeroo gartee holdan yeroo waaqayyoon nama ta'e humni isaa too geeddarame amma fakkeenyaaf yoo waaqayyoon nama ta'e nama jennaan malee waaqan jennuun humni isaatis dandeettii isaatis beekumsi isaatis irratti. Khalaas akkasi. Amalli waaqayyoo. Dhumatte. Ogaanii ati amma jette bella dhiirummaan ta'e haftee jette namwazi yoo dhalatti jijjiiramte dhiirummaan ta'e hafte waaqayyoonis namatti jijjiiramnaan waaqummaan isaa hafe jellam. Waaqayyo akkas miti. Waaqayyo immoo nama miti. Okay, amma dhagee akka ta'u eegaa mootii akka ta'u deemte. Waaqayyo waa hunda ni ta'a. Waaqayyo waan hunda ni ta'a gaafa jettu. Waaqayyo waa hunda ni ta'a hin jedhe. Waaqayyoon nama ni ta'a. Waan ati barbaaddeef hin ta'u garuu. No ani si gaafadhe. Waaqayyo nama ni ta'a eeyyee hin ta'u na jedhe. Waaqayyo nama ni ta'a. Humna yookiin dandeettii waan barbaade ta'uu qaba waaqayyo. Waaqayyo nama ni ta'a hin siin jedhe yoo fedhe. Nama yoo ta'eyyuu dandeettii waaqummaa sarraan bu'u. Si gaafadhe baru waaqayyoon nama ni ta'a moo hin ta'u mooti. Ta'eera. Eenyu ta'e dhiira ta'e moo dubartii ta'e? Waaqayyo moo? Waaqayyo amala namummaa qabatee dhalate malee. Waaqayyo namni gosa lama dhiiraa fi dubartii saala lama qofa qaba dhiiraa fi dubartii. Waaqayyoon kanarraa dubartii ta'e moo dhiira ta'e? Dhiira ilma deesse Maariyaam ilma deesse ilma ta'e dhalate. Waaqa deesse moo ilma deesse? Ajaa'iba. Waaqayyo foon uffatee amala waaqummaa guutummaatti qaba. Aboo huccuu uffata malee namni foon hin uffatu. Minaa hinnat noo. Foon uffatee huccuu isaa fuudhee foon isaa fuudhee uffate. Maaliif akka ijoolleetti odeessa? Uffachuu gaafa akka ijoolleen odeessine si waan siin jedhe waaqni gartee qaama dubartiiti moo qaama dhiiraatti ta'e? Kana keessa yoo baane wayyamna. Gaaffii biraa. Laala akkami baana bareedduudha akkanatti waaqayyoon wallaaltee kana waaqayyoo eebbistanii waaqayyoon salphisuudha kuni arrabsoodha kuni. Arrabsoo miti. Arrabsoo waaqayyoon qaamni saalaa uumamaadha moo uumaadha? Maaliif kana gaafattati? Hin gaafadha kaasii akkasa mana waan ati amantu. Gaaffiin barbaachisneedha kun. Okay, waaqayyoon kan keessaan dhalate qaama saalaa dubartiitiin dhalateemi? Ejerika, hin didinne. Akkatti dubbattutu arrabsoo fakkaata beektaa? No, arrabsoo kama. Ati akkasuma Maariyaam deesse moo hin deenne? Deesse, Fayyisaa biyya lafaa deesse. Eenyu deesse? Kanuma duraan ture sanatu karaa ishee mul'ate malee haaraatu dhalate. Karaa sii mul'ate kun karaa kamiin beeka isaa? Karuma qaama saalaa.
Akkana waaqayyoon achiin beechu waaqayyoon guddaan kun qaama saalaa xiqqaasaniin beechu. Inni jaallatee gadi of deebisnaan homaa gochuu hin dandeessu. Laaqqachaa laguu dubartii san keessa gadaameessaa laaqqachaa waaqayyoon qulqulluu waaqayyoon ajaa san keessaa maal godha? Gadaameessaa kan udaaniitii fi fincaanii keessaa maal achiin godha abboo? Innoo ajaa hin jenne ati maaliif ajaa jetta? Innoo ajaa hin jenne. Ajaa ka. Situ jedhe kaa? Nu biratti waaqayyoof hin ta'u abboo kuni. Situ jedhe kaa? Okay, waaqayyoon akkasi dubartii rakkisee achiin bee rakkise maaf akkasi rakkise dubartii cumimmoo akkasi rakkattee rakkise. Ustaaza nuti gurguddaan kun osoo if beeyne achi keessan teenye. Isheen ona rakkadhe hin jenne ati maaliif akka isheen rakkattetti odeessa? Isheen rakkadhettetti? Maa rakkatte harmeen ta'e guutti deessu nagar dubartiin ati dubartii mislaama maal beekta yoo nambar 2 jedhan san nambar lammaffaa san yoo ammaa maaf nama fincaanii geessite malee dubartiin guutti deessu akka itti boochuun argine. Gaafa isheen rakkatte argite ati? Rakkanne jechuun qaama saalaa saniin akkasin rakkee bee. Kan si ajaa'ibu walqunnamtii saalaa malee karaa hafuuraa garaa ishee keessatti uumame. Isaan yeroo boosan. Waaqayyo waaqatee waan jiruufi dandeettii mallee Maariyaam otoo rakkatiin qaama ishee keessaa bahuu qaba. Maaliif inni waaqa fumataa? Okay, waan sin jedhu. Waan gochuu dadhabuu hin qabu. Okay, Maariyaam gaafa waaqayyoon gadaameessaa isii keessa jiru waaqayyoo kam waaqessu turte? Waaqayyo uumaa waaqaaf lafa waaqessaa ture. Sabni isii yeroo kana jiran yeroo isii bira jiran barattoonni yeroo gartee isiin jirtu yaa waaqayyoo kiyya yaa isa waaqarra jirtu jetti moo yaa waaqayyoo kan koo yaa gadaameessaa kan koo keessa jiru jetti. Waaqayyo inni waaqarra ture sanamatu goobazi ilma jedhamu. Afaan Oromooti afaan Oromoo mootii afaan Oromoo maqaan keessa afaan Oromoo. Kabajan qabdu. Waan sin jedhe Maariyaam yaa waaqayyoo koo yaa isa waaqarra harka kan qabdee yaa waaqayyoo gadaameessaa koo keessa jirti yoo barattu namni sabni si wajjin jiru yaa waaqayyoo keenya garaa Maariyaam keessa jiru jedhanii kadhatamu yaa waaqayyoo isa waaqarra jiru jedhanii kadhatan. Yaa waaqayyo isa bakka hunduma jiru. Seexaana keessaas ni jira waaqayyoon. Waaqayyo seexana keessa jiraachuu hin danda'u. Bakka hundaan hin jenne. Bakka hundaan hin jenne. Seexanni bakka hunda gaafa jedhu seexanniif waaqayyo faallaa waliidha. Wal keessa jiraachuu. Garaan seexaanaa bakka moo bootaa miti. Fakkeenya kee kana fakkeenyaan siin deebisa. Ayyee. Gaafa aduun addunyaa kana irratti bahu dukkanni hin jiraataa? Maal? Aduun gaafa addunyaa kana irratti baatu. Addunyaa kana irratti takkaatti yoo iftee haa jennu. Takkatti hin iftu jechuun asiin amma na biraa kun amma aduun amma gartee seenuu jirti na biraa. Haa jennu jechaa jira. Haa jennuun hin ta'u. Sibira maal goone waaqayyoo akkas. Sibira maaltu jira? Fakkeenya biraa laalladhu kun hin ta'u. Amma aduun na bira jira aduun na bira jira. Aduu jira miti? Dukkanan argita? Dukkanan argine. Mana keessa yoo ol seenee ulaa cufatee ni arga. Seexanniif waaqayyo akkasuma bakka. Haa ta'u ka dukkanti san bakka boota moo bootaa miti dukkanti san uumama keessa jirti moo uumamaan alaa jirti. Iddoo tokko jiru tokko hin jiru gabaabumatti. Waan sin jedhe seexaanni biyya lafaa kana jira moo biyya lafaa kana ala jira. Lafa waaqayyo jiru hin jiru. Aboo lafa waaqaa sin hin jenne bara waaqayyoon bakka hunda jiran hin jenne. Bakka seexaanni jiru hin jiru. Bakka seexanni jiru? Hin jiru dhaggeeffadha. Mul'atu seexanni. Afaan Oromoo bakka seexaanni jiru waaqayyoon hin jiru. Irratti moo'ee jira. Moo'ee bootaa seexaanni jiru waaqayyoon kan keen jiru. Irratti moo'ee jira siin jechaan jira. Afaan Oromooti bakka seexaanni jiru waaqayyoon kan keen jiru. Bakka hunda jiran hin jettu. Irratti moo'ee jira gabaabumatti. Mootii bakka seexaanni jiru iddoo seexaanni jiru waaqayyoon hin jiru. Fakkeenyaan sii deebiseen ture gaaffii kana. Fakkeenya siin jedhe ni jira moo hin jiru naan jedhe kaa. Irratti moo'ee jira. Waaqayyoon ibidda keessa jira moo hin jiru? Si'oolii keessa. Si'oolii keessa? Jira moo jiru si gaafadha siin. Rafu jirta abboote rafi bakka akkana laa. Bakka hunda jiran jedhina kijiba. Yoo bakka hunda itti seexaanaas ibidda keessaas fincaan udaan keessaas ni jiraa jedhe gus. Qo'ashi gaaffii si gaafadhaani. Nayyee. Allaatti namantamni. Eenyu naman? Allaan eessa jiramu? Waaqarra jira, samiirra jira. Si bira hin jiru? Na bira maal godha waaqayyoon? Beekumsa isaatii malee. Eessa jira na bira? Bitaa moo mirga jira? Si bira ni jiraati?
Yesuus. Ati otoo inni sin gargaariin jiraachuu dandeessa jechuudha. Hin danda'u. Na bira hin jiru jettee akkamitti jiraachaa jirta ree? Kallattiidhaan na bira hin jiru Waaqayyoon beekumsa isaatiin argaa isaatiin na bira jira malee. Okay, inni sarraatanya madaamii bira jirtu see Waaqayyo kana Okay, amma dhaggeeffadhu. Yesuus mootii Yesuus si bira jira. Qo'ee hin finne gaaffii koo hin finne maaliif jeeta? Okay, itti fixadhu. Si deebisee wara. Ani hin cinqadhu harka keetiitti ittiin rakkadhu nin beeka waan jedhaaf quraana. Anis hin cinqamu. Gargaaruu isaatiin si bira jira. Eegumsa isaatiin si bira jira miti. Akkas jechuun Allaan yeroo hundumaa si bira jira hin jedhamu taanaan. Waaqayyoon na arga na dhagaha na waliin jira yeroo jiru akkana na bira ta'a jechuu miti. Na keessa jira hin jennu na keessa Waaqayyo maal wanni godhu hin jiru. Akkas gaafettu Waaqayyo amala kallattii garaagaraatiin mul'achuu danda'a. Atiin argitu. Okay. Yesuus inni amantaa waasi gaafata. Yesuus akka ati amantu kana Waaqayyo kana amanu. Yesuus Waaqa ni qabu moo qabu mooti. Yesuusi amala lama qabas. Aboon amala meeqa qabasiin hin jenne goobasi. Bande Yesuus Waaqayyo ni qaba moo hin qabu? Ni qaba hin qabu. Ofuma isaa Waaqayyodha Yesuus. Laala kam jaabar. Goobasi anamma Allaan kiyya Waaqa hin qabu. Waan si jedhe Yesuus Kiristoos Waaqa ni qaba moo hin qabu? Ni qaba hin qabu. Gaaffii kana deebisuuf waan lama kaasuun narraa eegama. Lamaan isaan dhaggeeffatta yoo ta'e. Wayyoo mana barumsaa akkamatti deemtasa? Lamaan isaan dhaggeeffatta yoo ta'e siin deebisa. Mootii. Ammas mootii ati Waaqa ni qabdu moo hin qabdu? Rakkoo wallahi. Mootii ni qabda laala akka deebisu gartee Yesuus Kiristoos kan Maariyaam irraa dhalate kun Waaqa ni qabu moo hin qabu? Hin qabu. Okay, hin qabu naan jedhe dhaggeeffadha. Yesuus yoo hin qabe jedhee ni kijibe moo dhuga dubbate? Yesuus yoo maal jedhee? Yesuus Kiristoos Waaqaan qaba jedha dhuga dubbate moo dhara dubbate? Si dhugaa dubbate moo Yesuus? Ana jedhi ka anaa kijibee jedhi Yesuus himi. Gaaffii akkan si deebisu barbaadde miti dhaggeeffadhu. No, waan siin jedhe Yesuus Waaqaan qabu naan jette. Yesuus ani Waaqaan qaba jedha wangeela keetiitti irratti. Mootii kijibe moo Yesuustu kijibe? Ani sin kijibne Yesuus sin kijibne. Wayyoo ati hin qabu jetta Yesuus ni qaba jedha. Kamtu dhuga? Kan qaba jedhu moo kan hin qabu jedhu? Akkasii deebisuuf yoo barbaadde dhaggeeffadhu siin jedhe dhaggeeffadhu. Goobasi na dhaggeeffadhu. Yesuus ani Waaqaan qaba jedha. Ati Waaqaan qabu jetta. Dubbii keen fudhadha moo ka Yesuus ka wangeerra caafameen fudhadha? Qaba. Yesuus qaba. Hin qabu naan hin jenne ammati. Isa akkasii deebisuu sekendi jijjiiram taasa. Deebite Waaqa ni qaba khalaas. Goobas. Fixadhe sirraa. Okay, Yesuus Kiristoos du'e moo hin duune? Ammas hin duune jedha dhaggeeffadha. Otoo tokko hin deebisin tokkotti darbuun barbaadu. Deebiste wallahi fiishkaan afuufamnaan deebiste seente jechuu gooliin. Ati maal waan taateef gaafattee otoo deebisiin kennamin? Naa deebiste wallahi maqaa gooftaa si du'eetiin waan si jedhe Yesuus boqotee moo boqonne biyya lafaarraa? Du'eera. Goobas. Waaqayyo ni du'a? Jaalala keenyaa jaalala namaaf jedhee du'eera. Waaqayyo ni du'a? Du'eera. Du'uus danda'a du'aa ka'uus danda'a. Danda'a miti shakkii dhiise waanuma takka kallattii natti hime. Waaqayyo ni du'a? Eenyu du'a hin du'u naan jedhe. Okay, waas hin jedhu. Mootii fi jidduu Waaqayyo eenyutu du'a? Tokko du'ee du'a ka'uu hin danda'u. Tokko immoo barbaadee du'ee barbaadee du'a ka'uu danda'a. Mootii. Meessota jedhe. Waan jedhe mootii ni duuta moo hin duutu ati? Foon koo hin du'a. Fooniin nan du'a. Okay, Waaqayyoon kan keetoo ni du'a moo hin du'u? Bara baraan jiraata. Aboo dura ni du'a jedhi ka Waaqayyoon kan kee ni du'a moo hin du'u? Maaliif du'a hin du'u? Amma ni du'a naan jenne eebboo laala. Kan gara fuulduraa gaafachuu jirtan.
Reefu gidduu jettee ammantuu jette. Mootii kiristaanummaa kana keessa waan si burjaajisa kana dhiise keessaa deema. Kan gara fuulduraa gaafachaa jirta hin du'amoo hin du'u jettee. Yes. Amma waa hunda deebiste booda duraan jette amma qalbiin tunuu hin fudhattu beekta. Okay. Yesuus Kiristoos eenyu Waaqayyo ajjeese moo nama ajjeese? Dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos du'ee jira yoo jette. Du'ee du'amoo ka'ee jira. Kana booda eenyu ajjeese? Okay. Yesuus Kiristoos Waaqaami? Jedhe ka. Eenyutu ajjeese Waaqayyoo kan kee? Fedha isaatiin sababa cubbuu koof du'e. Aboo san siin jen eenyutu ajjeese? Ofii of ajjeese moo? Ofii of ajjeese moo? Namaatu ajjeese? Cubbamoota akka kee. Namaatu Waaqayyoo kan kee namni ani ajjeesuun hin danda'ami? Kana booda ajjeesuu hin dandeessu. Kanaan dura garuu cubbamoonni ajjeesanii jiru. Namni yeroo san akka feete haa taatu namuma akka xiyyaa Waaqayyoo kan kee ajjeesee miti yeroo dabarte. Goobas namni Waaqayyoo kan kee ajjeesuu ni danda'a jechuudha. Abu Muaz dabarsee du'attuuf kenne kaa. Ofii isaa dabarsee akka ajjeesaniifi hamminniif jal'inni biyya lafaa kuni hammam akka fagaateeru namoonni hammam jal'oota akka ta'an cubbamoota akka ta'an Ustamoo kamige firishkaasitti afuufamte biyya lafaatti mul'isuuf waan siin jedhe dhageeffadhoo dabarfamee fannifame. Boo Abu Muaz osoo gaafa san jiraate ajjeesuu ni dandeemo hin danda'u. Cubbama namni addunyaa kanarra jiru yoo dhufe iyyuu du'uun isaan oolu. Wanta pilaanii kanaafuu barakkiin jeeni Abu Muaz gaafa san osoo jiraate Abu Muaz ajjeesuu ni dandeemo hin danda'u waaqa kee. Ati jiraattes jiraachuu baattes ni dandeemo hin danda'u. Era dhaggeeffadhu situ du'u ture. Situ du'ee biyya lafaa kanarraa dhabamuu sirra ture sababii Ahin tolaara malaba enjoy gochaarra. Bar waan waa'ee rabbii kun loojii kun maanuu kana namni ma beekaa jiran. Anis ni ndoo waaqnis ni ndoo jechuudha. Maal jechuudha? Abiyyiin biyya lafaarraa boqotee biyyi tun akkamitti jiraatti? Nama yoo akkamitti abiyyi fi waaqayyoon ol bira qabdama? No, ilmi namaatu mootiin tokko boqotee biyyi takkaa nagaan argattu. Ati waaqayyo boqochiiftee awwaalee namni gartee namnummaan alajjeesee boolla qotee biyya sitti asalphatu jedhee awwaalee biraa deebi'ee akkamitti jiraadhan waaqayyoon ala. Kana gaa waaqayyo bakka hundumatti bifa hundumaan kallattii garaagaraa mul'achuu danda'amni jedhamu. Waan jedhu guyyaa sadii waaqayyoon kee du'eemi. Mootii. Dhaggeeffadhu sittan hima. Ayyee. Na dhaggeeffadhu amma dhumaatti kana bichaa kana dhaggeeffattu hin barbaade kana booda wayii nagaa hojjechuu dandeessa. Wayii itti fufnas itti fufuu dhiisuus dandeessa. Kana qofa na dhaggeeffadhu gidduun galiin. Gidduun galiin. Waaqayyoo bifa garaagaraan amala garaagaraan mul'achuu danda'a. Yeroon siin jedhu waaqa ta'eetoo jiru foon uffatee hafuuraan bifa garaagaraan of mul'isuu danda'a. Kanaafuu waaqti tokkichi waaqa ta'eetoo jiru waaqummaan isaa toon badiin iddoo isaarraa toon gadhiisiin bifa foonii uffatee nama ta'ee karaa namaa dhalate. Maaliif yoo jettee namoota gara jireenyaatti waamuuf dhalate. Yeroo waaqayyo bifa namaa nama ta'ee yeroo dhufe waaqummaan isaa sun inni teessoo isaarra jiru inni waaqarra jiru bantii waaqarra jiru suni badeera yookiin dhibamsiifameera jechuu miti. Maaliif waaqayyo waan hundumaa gochuu waan danda'uu fi al takkaatti bullaallaas fakkaatee simbiraas fakkaatee bineensas fakkaatee namas fakkaatee waaqas fakkaatee jiraachuu danda'a. Maaliif waaqayyo waaqa waan hundumaa uumedha. Mukas lafa jirarraa fidee uume, dhagaas iddoon jirarraa dhagaa godhee uume, bishaanis iddoon jirarraa bishaan godhee uume, dacheen kunis iddoon jirarraa dachee uume, dukkannis iddoon jirarraa dukkana eenyullee duraan dursee dhufeen argine waaqayyo waaqarra taa'ee uumennaa. Waaqayyo ofiisaa nama ta'ee gaafa karaa namaa biyya lafaa addunyaa kanatti mul'atu waaqummaansaa ofiisaa waaqarraa dhibamee bu'ee guutummaatti muuf ta'ee dhufee bakka waaqtiin jiru nama ta'eera guyya sadii kanaa jechuu hin dandeenyu. Maaliif waaqayyo waaqa waan ta'eef yoo baafatte goobasi. Xumuraa jira obsi gidduu galii.
jaalala hammamii akka nu Ajjate wadaanu godhu jira. dhaggeeffadhu namoota baay'ee Ayyee. biratti waaqayyo nama ta'e gaafa jedhamu akkamitti waaqaan xinneessita akkamitti waaqayyo gadi of deebisa akkamitti waaqayyo nama ta'a jedhama kan nama ajaa'ibutu isa sana waaqayyo nama ta'ee nama jaallachuu isaatu namoota biyya lafaa kanarraa sababii cubbuu isaanii seexanaan gubachuu seexanaan baduun irra turetu bakka keenya gubachuudhaaf waaqa ta'ee yoo gubate ijaan hin argitu waaqayyo ijaan hin argita hin argitu waaqarra jaalala akkamiitiin akka biyya lafaa kanarraa cubbuu keenyarraa seexaniin nu balleessuuf ture sana nu oolche sana mul'isuuf ija keenyaan akka arginuuf dirqama nama ta'ee nutti mul'isa. Akhi waraa caalle khalas. Waaqummaan isaa waaqarraa bu'eera aangoon isaa bu'eera guddummaan isaa jabinni isaa cabeera jechuu miti jabinni isaa aangoon isaa hafuuraan waaqarra teessoo irra jira. Nama ta'ee gaafa mul'ate sana garuu waaqayyoonni bifa namummaa isaa qabatee dhufe suni nuti du'uu qaba waan ta'eef du'uun sun dirqama ture. Wayi nuti du'aa wayi namootatu biyya lafaa kana sababii cubbuuf seexanaan badaa. Du'aan moo'ee bakka takkattu hin jiru wangeela irratti. Egaa kuni amantii kanadha amantiin nuti jennu garaagarummaan isaa. Yesuus Kiristoos ani du'eetiin du'a moo'ee dhufe takkaa jedheen beeku goobasi wangeela hin dubbistanii bar kanaan rakkannee bar namni wangeela hin dubbisne nama rakka yoomiyyuu kan dubbise nama rakku. Wangeela irraa sii baasu. Fidi bakka Yesuus Kiristoos ani du'eetiin du'a moo'adha kan jedhu fidi ammaan pheenxee asii taashaadha. Eshi Yesuus du'ee du'aa ka'uu isaa siin baasa. Goobasi bakka Yesuus ani du'eetiin guyyaa sadii booda du'aa kaafamee du'a moo'ee dhufe kan jedhu fidi.